Kaayyoo uume keessattuu nu ummanni muslimaa rabbi nu faarse kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas nun jedhe rabbi subhanahu wa ta'ala isin caalaa ummataati nun jedhe nu wanti nurraa barbaadamu eenyummaa keenna beekuu fi eenyummaa keenna kakalee sanitti deebi'uun barbaachisaadha. Hawaasni muslimaa nama irra filatamaadha. Nama kaayyoof barbaadamu dachii tana tolchuu irratti, dachii tana bareechisuu irratti, waa hundaaniyyuu waa gumaachuu irratti muslimni adda durummaan itti gaafatamummaa qabna. Risaalaan rabbiin nuuf buuse kanatti nu ajaja waan ta'eef jecha muslimni addunyatti uumame jedhee akka nama biraa hin ta'u, akka nama biraa ta'uu hin danda'u. Maaliif takka istaslama wajhahu lillah, eega takka rabbii bule duubatti hin deebi'u muslim. Eega kaayyoo fi ani rabbi gabbara ani muslima erga jedhe kaayyoo isaa sanirraa duubatti hin maqu. Kanaan beekamuu qaba. Kaleessallee kanaan beekamna. Rasulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam nutti himanii jiranii Rabbiin nu himee jira wama arsalnaaka illaa rahmatan lil'aalamiin. Nuti addunyaa kana guutuu haara baafachiisuu dirqama qabna. Addunyaa kana guutuu tolchuu, bareechisuu, waan namaa tolu, waan dachii kanaa tolu, waan manaa tolu, waan ollaa tolu, waan biyyaa tolu, waan hawaasaa tolu fiduun dirqama keenya. Risaalaa keenya akkasi waan ta'eef jecha lil'aalamiin jedhe bar Rabbiin. Risaalaan kan nama ka ganda takkaatii miti. Ka Arabaatillee, ka Ajamaatillee, ka dhiiraatillee, ka shamaraatillee, ka nama baadiyyaa jiruutillee, ka nama magaalaa jiruutillee, ka ijoolleetillee, ka beekaatillee, ka hundaati. Namni martuu gahee qaba islaamummaa keessatti. Nu ergaa islaamummaa yoo hubanne dachii ijaaruu, biyya fooyyessuu, fudhannee isaan maal hojjetaa turan? Ani fireemii magabaabaa wayii akkanumatti himeetiin dhaabaa sagantaa daawwatii miti. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam nama tokkochumatu dhufee Rabbiin isaan ergee risaalaan isaanii hamma addunyaa kana guutuu geette akkanatti. Kaleessa isaan tokkocha har'a miiliyoona meeqa ka gaheetiin hin jedhe muslimni dachirra jiru kun achirraa ka'e. Akkamitti deemee guddate muslimni? Hawaasni islaamaa karaa kamirra deemeetiin guddate? Maal hojjetan Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam? Hojiin isaan hojjetaa turan maaliin? Biyya keessatti maal hojjetaa turan? Qabxiidhaan ijoo bebbeekamtuu irratti hojjetamuu qabu gadhiisuu hin qabnu jechuudha nu akka hawaasaatti. Awwala duraa ad-da'waa ilal iimaan. Ilma namaa gara iimaanaatti waamu. Nama gara iimaanaatti waamu. Nama Rabbiin hin beekne Rabbiin beeksisu. Ka Rabbiin hin sodaanne akka Rabbiin sodaatu godhu. Ka Rabbiin hin gabbarre akka Rabbiin gabbaru godhu. Hojii kana hojjetan jechaadha. Booda namni tokko akka dhuunfaatti eega Rabbiin beeke booda hojiin dalagamu hojii hawaasa ijaaruuti. Obbolummaati. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam lamma haajara ila al-Madiina wayita Makka keessa jiran iimaana kanatti waamaa jiran tawhiida kanatti aqiidatti waamaatiin turan. Qulqulleessuuf qalbii namaa, sammuu namaa, ilaalcha namaa sirreessuuf hojjetaatiin turan jechaadha. Ayidiyoolojii namaa irratti, ilaalcha namaa irratti hojjechuuf namni waan hubate, waan beeke, waan itti amane hojjeta deemeetiin waan ta'eef amantii namaa sirreessuun isa dirqamaadha. Booda wayitaa gara Madiinaatti deemaniitiin hin jedhan achitti takkatti madaqaniitiin hin jedhan maal hojjetan? Binaa al-masaajid, masjida iddoo barbaachisa. Namni hedduun hawaasni bakki itti walitti qabamu jiraachuu qaba. Bakki da'waa itti godhan jiraachuu qaba. Bakki itti waa nama barsiisan jiraachuu qaba. Ni amma laala Ummu Salamaan hagam gammadaan gaaf dura akkasitti sharaa simintoo irra afattaniitiin hin teettanii achitti qorra sanirratti waa walitti himtammoo amma akkanatti wayita gaafa san kutaan nama qabachuu didee hagam akka rakkattan argitan ni amma akkanatti laala galma guunnee wayita akkanatteen amma hamileen namaan dhufu. Amma da'waanu amma isinii galana fakkaate ka gaafa duraa sancaa gorsuu amma namatti gala. Amma hamilee godhata namni iyyuu hin dandeenna jecha asirraa barata jechuudha. Kanaaf Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam
waa mijjeeffatan dur masjida ijaaran nama walitti qaban bakka nama walitti itti qaban bakka nama itti haasa'uuf mijatan dura hoo rakkataa turan daarul arqam bakka dho'isatti mana dho'isatti nama waamaa turan bakki nama itti waamayyoon jiraatin rakkisaadha saniif iddoo akkanaa mijeeffatanii nama itti waaman booda maaliin wanni dalagan akha bayna al-ansar wal muhajir laal muhajira kana warra makkaa irraa dhufee fi warra madiinaa jiru walitti obboleessan obbolummaa hawaasummaa ijaaran maaliif namni wal jibbu ka wal hin jaalanne ka wal shakku ka wal hamatu ka iddoo walii deemeetiin addaan wal fageessu wal ijaaree deemuu hin danda'u namni wal ijaaruuf wal amanuu qaba namni wal jaalachuu qaba walitti kalaahuu qaba wal gargaaruu qaba wal yaaduu qaba hawaasni akkasii uumamuu qaba jechuudha hawaasni yoo tokko irraa dhukkubsate asii dhukkubsatu ka yoo tokko irraa rakkate jalaa rakkatu jiraachuu qaba namni yoo akkasii jiraate hawaasni ni ijaarama nu biyya tanaa miti addunyaa guutuu ijaaruu dandeenya lil'aalamiina jedhe rob addunyaadhaaf islaamummaan addunyaa ijaara kanaaf nuti islaamummaan iddoon qabdu wanni jedhamu kanaaf jedhamne hin jirtu bakki takka bakki allahu akbar ittiin jedhamu jechi rabbii ittiin kaan hin jirtu addunyaa kanarra hattan kun faranjii silaa faranjii akkas namni jedhullee har'a quraanni rabbii itti qara'amaa jira kalaamni rabbii itti dubbatamaa jira bakka maratti jechuudha kanaaf beeynee kana hojjechuun barbaachisaadha kana keessatti eenyutu hirmaatee yoo jenne rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam waytuma awwala dursi namni irratti hirmaatee daawaa kanarratti irratti hirmaatee deeggaree yoo isaaniitiin wajji dhaabatee dubartiidha Khadiijaadha dubartii hirmaachisanii jechaadha manguddoo hirmaate Abubakar manguddoon hirmaatee gahee ofii taphata ijoolletu hirmaate akka Aliyyi ijoolleen ni hirmaate keessatti durbi ijoolleen durbaata akka Ammareef himan sun hin hirmaate namni hunduun hirmaate jechaadha hojii achi booda isaan dalagan yoo argitan nama hundaayyuu bakka isaan malu kaaya rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nama maraayyuu bakka isaan malu ka lolaan malu ati deemi loli jedhanii hojii lolaa warri lola deemi hojii lolaa dalaa dubartoon waan durbaa dalay waan itti hirmaatu waan dandeettuu dalay dargaggoos dargaggeeyyan gurmeessanii hojii isaanii ijoolleen xixiqqoon akkasitti namni hundinuyyuu hojii hojjetaatiin hin ture daldalaan hojii hojjetaatiin qotee bulaan hojii hojjetaatiin hin ture Muhammad biratti namni gahee diinaa qabu sheeka malee hin jiru namni gahee diinaa qabu dubartiin gahee diinaan qabu dubartiin barattu dubartiin daawwaan gootu dubartiin waliin barsiisu dubartiin khayriin haasa'u dargaggeessi waa'ee khayrii haasa'uu hin danda'u daawwaan haasa'u masjidatti gahee hin qabu bakka wahii hin qabu hojii hin qabu eenyuree abbaan diinaa sheeka qofa inumaa maqaa moggaasanii abbaan amantii sheeka qaba sheekni dalagu dalaga abbaa amantiiti achuma nu hoo amantiin kennamu maali sheeka amantii kennine kennamu maali amantiin maan kenna kun nu gaheen maan kenna maali kanaaf inni kun marti sirraa'uu qaba ilaalcha qaba